Harka fuunee jirra jirtuu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota warreen YouTube chaanalii Abdii Ismaartii hordoftan hunduma keessan nagaa jaalaa fi tokkummaa rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa qabannee walitti deebine immoo jechuudha. Namoota stooreejiin bilbila keessanii guutachuudha yookaan fakkeenyaaf suuraa viidiyoo fi akkasuma aappii hedduu osoo irraa hin qabne kanneen bilbilli keessan stooreejiin bilbila keessanii fuul jedhee isin rakkisuuf jechuudha. Wanta formaata jedhe jechuudha qabadhee isiniif dhiyaadheera. Namoonni reefuu gara chaanala kiyyaaftan haaraa kan taatan gamanuma chaanala kanatti akka dabalamtan jechuudha. Subscribe gochuudhaan innaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa madditti argamtusan isisan jechuudha. Obsaan eegdanii tuqaan all notification kan jedhurra yookaan attan viidiyoo hanga lakkisii yeroo kamuu ofii isaatii akka isin dhaqqabuuf jechuudha. Warreen maatii qotaatan immoo galatooma ulfaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan akka wal dhaqqabsiiftan gamanumaaf fayyadamtan jechuudha. Egaa namoonni hedduu jechuudha bilbilli keessan viidiyoo fi suuraa adda addaa wantoota hedduu osoo keessaan qabaatin yommuu guutame storage isaa full jedhu galtanii jechuudha. Kanaaf immoo rakkoon isaa maali kan jedhume wajjuman haalaallu. Sara dura garuu tokkoffaa namoonni nama hedduu jechuudha. Namoonni keenya hedduun tokko bilbila bal'inna isaa kaafuu namni tokko bilbila akkana bitatee bilbila akka nama sanii bitadhaa jettanii fakkeenyaaf bilbila tokko bareedinaa fi bal'inna isaa qofa ilaaltanii bittanii sana osoo hin taane tokko bilbila raamii isaa ilaaluu qabdanii storage isaa gigaa isaa hagam akka ta'e ilaaltanii gigaa isaa irraa hundooftanii bittuu qabdu jechuudha. Bilbilli maaliif bal'inna yookaan xiqqina irratti hin hundaa'u, meeshaan kamuu oriijinaalummaa isaatiin madaalama waan ta'eef jechuudha. Okay, kana egaa kana jenne bilbila keenya kan yeroo hunda biizii ta'u guutee jechuudha. Nu cinquu kan nu jeequuf jechuudha. Formaanni jechuudha. Kata'u jechuudha formaata waan ta'u tokko mana maay faayil jedhu jechuudha. Maay faayilii keessa kanarra ni argattan jechuudha. Yookaan iddoo faayiloonni keessan itti argaman suuraa fi viidiyoo fi dokumentiin hundi jechuudha. Erga sarara galtanii fakkeenyaaf garuu seetingileen bilbiloota hedduu gargara. Fakkeenyaaf hedduu akkanatti yoo ta'u illee asinis analyze storage keessa seenuu hin dandeessanii yookaan immoo asumaan jechuudha. Kun karaa jalaatti analyze storage fakkeenyaaf amma bilbilli kiyya kun kan amma ittiin iskiriinii waraabaa jiru gigaa meeqa gigaabaayitii 32 jechuudha. 32 keessaan almost 28 fayyadameera jechuudha. Kun 28 itti fayyadameera jechuudha. Kun 28% 28 fayyadameera jechuudha. Erga akkatti storage bilbila keessanii yookaan gigaabaayitiin isaa hagam akka ta'e asumarraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Okay. Amma egaa akkatti ilaaltan jechuudha. Iddoo internal storage jettu kana jechuudha. Al takkaa fi isii kana tuqxanii keessa seentanii fakkeenyaaf amma asirratti wantoonni isin hin barbaanne kan isin duraan galarii irraa qabdan kan delete ta'anis jechuudha. Asirratti hedduutu argama jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf wantoota namni suuraa fi viidiyoo namni si ergi delete gootes as keessaa hedduun hin badanii ati hin beekne as keessaa wanta miliyoona jira jechuudha. Kan keessaa isin fakkeenyaa fi wanta akka WhatsAppii wanta akka ammallee messengeraa dokumentii adda addaa iddoo ka suuraa jechuudha. Wanta suurattiin kaasan kaameraa piikchar adda addaa jechuudha. Wanta yeroo hedduu bilbila keessanii namaa wajjin ergitan fakkeenyaaf imo haa ta'u teelegiraamii haa ta'u wanta akkanaa kan barbaadan jechuudha. Kanneen akka barbaadan jechuudha keessa maaliif hundisaa garuu wanta isin fayyadne qoshashaa yookaan vaayireesota adda addaa tamma kun hundi jechuudha wanta na fayyadu miti jechuudha. Kanneen egaa akkatti ilaaltaniif irraa jechuudha suutattanii fakkeenyaaf nama fakkeenyuma isin agarsiisa malee hunda takka yoo isin agarsiise viidiyoo isaatti yeroo dheeratu waan ta'eef fakkeenyaaf mee nama teelegiraama kan jedhu kana dhaqu fakkeenyaaf telegiraama dhaqee fakkeenyaaf amma as jala telegiraam audio telegiraam dokument telegiraam viidiyoo fakkeenyaaf telegiraam audio kana jalaa seenu kun akkuma agartan homaan jiranii akkasumas telegiraam dokumentii jalaa seenu wanta kunis wanta na fayyadu miti jechuudha. Wanta na fayyadu miti walumaa galatti wanta telegiraamaan kanneen jechuudha. Haala kan al takka gatte godhanii tiikii irratti raayit godhanii jechuudha. Delete all. Garuu akeekkachiisa dirqama jechuudha. Wanta kanneen keessatti laaluu qabdan fakkeenyaaf amma jalqaba irratti viidiyoo shoo kan yoo ilaale
Viidiyoo showuu kana keessa fakkeenyaaf asii aappiin kiyya KineMasterii ni jira. KineMasteriin kun amma itti fayyadama waan ta'eef haquun qabdan akka itti ilaaltan jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo ammas alarmii jala seenu homaan jiran waan ta'eef isuma alarmii jedhu kana akkanatti qabdanii haayettan jechuudha. As keessaan fakkeenyaaf yoo as keessan haayettan gara garaa keessaniitti jeenis waan baduuf zimbilu akkanumatti jechuudha. Calmettanii jechuudha haquun qabdanii akkanatti gadhooftanii jechuudha. Maal akka keessa dursa ilaaluu qabdan mirkaneeffachuu qabdan akkanumatti kun fakkeenyaaf as keessa illee zeeroodha homaan jedhanii teenyaaf as keessa yoo seenu fakkeenyaaf zeeroodha homaan jiran jechuudha. Akkasuma as keessa yoo seenu homaan jiranii ammas akkasuma as keessa yoo seenu homaan jiran jechuudha. Kun hundinuu dirqama baduu qaban kalaas bareedaa dhaqqatti. Ennaa jechuudha amma hunda isaatu jechuudha haaluma amma asirratti agartan kana jechuudha irra deemtanii jechuudha bilbila keessan keessa qulqulleessitan jechuudha. Wanti biraa wanti adda tokko hin jiru jechuudha. WhatsApp wanta akka WhatsApp akkasumas messengeraa kanneen dirqama ilaaluu qabdanii akkasumas galaariillee jechuudha. Kan yeroo baay'ee isin ittiin nama walii barreessitanii fi ittiin nama sagalee adda addaa argatan jechuudha. Maaliif sagaleen isin nama ergitaniin suuraadhaan viidiyoon adda addaa waan jiruuf jechuudha. Haala amma agartan kanaan amma kunneen hundi jechuudha. Anis booda haquun kiyya waan hafne jechuudha haquudhaaf deema. Kanneen keessa seentanii haala kanaan jechuudha wanta isin hin fayyadne hundasaa akkamatti jechuudha ofirraa haayitanii garuu dirqama keessa seentanii maal akka keessa jiru suudattanii jechuudha cheek gochuu qabdan jechuudha. Osoo jajjaraan ariitiidhaan hin taane keessa seentanii maal akka jiru erga mirkaneeffattanii booda haala kanaan haqxanii bilbila keessan qulqulleessitanii bilbila keessan sana booda wanti inni stooreejiin keessan fuul jedhuuf hin jiru jechuudha. Iddoo external storage kana seentan jechuudha. Iddoo kana keessa maaltu akka jiru akkatti duuka deemsanii jechuudha. Tartiibaan hundisaa tokko jalqabaa hanga dhumaatti ilaaltanii wanta iddoo as qabatee taa'u jechuudha. Fakkeenyaaf as qabatee taa'u kan isin hin fayyadne haala kanaan balleessuu dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo aappiiwwan adda addaallee jalqabuma yeroo bilbila keessan irratti daawunlood gootan aappii isin hin fayyadne yeroo sanitti haquu aappii bilbila keessan irraanfachuu dhiisuu viidiyoolee suuraa isin hin fayyadne jalqabuma irraa irraanfachuu dhiisuu gaalaarii keessan keessa dhuftanii jechuudha. Viidiyoo fi suuraa isin hin fayyadne ilaaltanii ofirraa cheekgootanii haayitanii yootaan bilbilli keessan haala bareedaadhaan isiniif hojjeta. Egaa hordoftoota kiyya barnoonni sun isin fayyada jedhee yaada. Kanaafuu waan fakkeenyaan isin agarsiise waan ta'eef isin ammoo kanaa ol as jettanii jechuudha suuta jettanii duuka yoo buutan bilbila keessan yeroo yerootti qulqulleeffachuu ji'a 2 ji'a 3 ji'a tokko jechuudha. Akkasumas carraan tokko immoo bilbila keessan abdeet gochuudha. Akkamitti akka abdeet gootan immoo yoo isinitti tole viidiyoodhaan isiniif dhiyeessa. Namoonni beektan immoo irraa fayyadama. Egaa hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoon kun har'aaf asumarratti nu haa gahu. Kutaa nutti barnoota biraa qabannee wangolatti deemnutti nagaa fi jaalala obbeekuu jirtanitti baabatu. Ciao.